Ashamaa harkafuuni akkam jirtu hordoftoota kiyya nagaa keessani nageenyi waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu nagaan qaba galata waaqayyoo isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba warroonni mana kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa warroonni immoo like share yaada keessaniif commentii barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha arra video tokko si qabadhee dhufee videoon sun maal jettanii zayitii mataa hojjedha zayitii mataa maalirraa akka hojjedhu waliin laalla jechuudha warroon wanti qopheeffadhe shunkurtii diimaa hundee diimaadha shunkurtii adiidha mataa tokko jechuudha malaltan isaan kana quncifadhee qopheeffadheen jira inni kun immoo sigaa maxabashaa kan jedhamu gogaadhaan jechuudha jidhaadhaan hin qabu jidhaan sootee baay'ee bareeda ture jidhaan hin qabu gogaadha na zayitii weeraati zayitii weeraa koobii tokko qopheeffadhe jechuudha haga dhuma waliin laallaa turtii gaarii wajjin turra jechuudha eshi hordoftoota kiyyaa shunkurtii adii habbaa afuriin qopheeffadhe jechuudha shunkurtii diimaas akkuma yaaltan tokkoon qopheeffadhe na maxabashaarraa hojjannaa zayitiidha kuni eshi kun shunkurtii adiitti naqadheen jira shunkurtii diimaadha jechuudha qumatiidha namure akkanatti arganii naqadheen booda xiqqoo akkumatti daqiiqaa 5 tokko haa turu erga xiqqoo akkaatti tureen booda ibiddarraa ibidda qannasee ibiddarra godhaa jechuudha ini mau mata besar koshi walanya tuh akan mata terus jechuudha Aishi ibiddarra godheen jira amma akkanatti ibidda jala qannasee bilchaachaa jira jechuudha amma ishee xiqqoo ishee bifa jijjiirutti shunkurtii fi lukkiin akkanumatti xiqqoo isaa eegnaa maaliif akka ol nyaatuuf jechuudha shunkurtii bishaan isaatis fayyadamuu hin dandeenya bishaan isaatis haqaffaqnee bishaan shunkurtii qofa jechuudha fayyadamuu dandeenya mataa keenyatti guddina mataa keenyatiif mataa buqqa'uu foroforiidhaaf waa baay'eedhaaf faayidaa qaba shunkurtii diimaan jechuudha shunkurtii adii wajjin baay'ee wal argate jechuun guddina mataatiif baay'ee bareeda jechuudha mataa keenya Bisa tokko mataan bishaan yoo itti jijjiiramee haalli qilleensaa jijjiiramee baay'ee caccabaa baay'ee namarraa dhuma jechuudha akka bootaan banne immoo wanta kana yoo fayyadamne baay'ee bareedaadha maaliif shunkurtii diimaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha maaliif mataa keenya haala yani kunuunsuun bootaan badu jechuudha yoo kunuunsinis hin jennee miiccineetuma walitti qabnee wannoo jennee hin bada maaliif yeroon kun keessattuu ho'a yeroo mataa keenya miiccuu qabna mataa keenya immoo yoo miiccine zayitii adda addaa fayyadamuu nurra jira jechuudha hin jennee shaambumaan yoo miiccine baasee mataan bootaa bada jechuudha
Zaytiin keessattuu zaytiin meeraa baay'ee bareeda mataadha. Kokonaatii faatti dabaltan zayitii nyaataa ta'etis zayitiin boqqolloo baay'ee bareedaadha. Isaanis walitti fayyadamuu dandeessu. Ani garuu zayitii meeraa bichaan fayyadamee isiniin jedha. Baay'ee barbaachisaadha. Mataan irraa dhume jechuurraa mataa keenya yoo kunuunsine jijjiirama arguu dandeenya jechuudha yeroo yeroodhaan. Keessattuu torbeetti haal tokko zayitii dhadhaas ta'u zayitis ta'u yoo dibannee miiccanne baay'ee bareeda jechuudha. Akka gaariitti bilchaatee jira. Argitanii shunkurtiinis qullubbiinis waan hundumtuu bifa jijjiiree xibbis jedhee wal nyaatee akka gaariitti jechuudha. Dhama isaatti fixata jechuudha. Zayitii keessatti amma enggak Hashi akkanatti koopin tokko amma kana bahe jechuudha. Burcuqqootti naquu qabna ho'aadhasi. Mi'a Nescaafeetti naqanii jecha caalmusi barbaachisa. Innaan immoo bishaan distii keessa daffisnee akkanatti keessa goona jechuudha. Akkana keessa goone. Akkaat keessa goone qadaannee daqiiqaa 10-20 akkana suuta'ee akkamatti bishaan daffaa keessa haa taa'u. Isiniin jedha akkas teechisee daqiiqaa muraasan booda fuudhaa naarra dibachuu hin danda'u. Sa'aatii 24 booda dibachuu dandeenya jechuudha. Fayyadamaadha, baay'ee bareedaadha. Isiniin jedha hordoftoota kiyya. Maaliifin mataa keenya yoo kunuunfanne mataan keenya boodaadhaan badu. Baay'ee bareedaadha. Zayitii fi shunkurtiin kun baay'ee barbaachisaadha mataa keenyaaf. Bituus hin dandeenya garuu bituurra immoo manatti fayyadamuun baay'ee gaariidha. Isiniin jedha. Haala salphaa mana keenyatti fayyadamne. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa waan hordoftaniif galatoomaa fayyaa ta'aa isiniin jedha. Horaa bulaa. Bye bye.